Yesus Kristus berfirman sesuatu. Amin. Pulutaknya Waaqayyo sina episode. Garage sina rafuta Waaqayyo sina episode. Ulfinni barabaraan Kristos ifatu. Baga ayyaana du'aa qabu gooftaa keenya Yesus Kristos kan bara 2016 nagaadhaan eegamtanii hundumti keessan har'a geessani. Haleluuyaa. Har'a ga'uu keessanitti gammaddu. Waaqayyo waan baay'ee nurraa deebisee waan baay'ee dogoggora kufanii cabuu du'a garmalee waan dhokatee namatti dhufu waan mul'atee namatti dhufu waan baay'ee nurraa deebiseetu Waaqayyo warra har'aa nu godhe. Haleluuyaa. Yoo warri kanatti gammaddan Waaqayyoof illee fidaa. Bara baraan ulfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Haleluuyaa. Seexanni karoora utuu baasu sagantaa utuu nutti baasu kana hin dabartu yoo kana dabarte immoo asiin an dhufa utuu inni jedhu karamee qamana keenyatti utuu wal geeddaru Waaqayyo har'aan nu ga'eera. Haleluuyaa. Yaalii utuu inni yaalu si balleessuudhaaf karaatti si hambisuudhaaf gammachuu kee karaatti hambisuudhaaf guyyaa maarqaallee akka hin geenyeef daangaa utuu inni kaa'u Waaqayyo karoora seexanaa karaatti hambisee har'aan si ga'eera. Haleluuyaa. Ani har'a ga'eera. Namni har'a ga'e Waaqayyo na galateeffatu. Kan Waaqayyo ulfaatu. Guyyaa har'aa jaalala Waaqayyo ta'e yeroo itti gabaabaatti sagalee wajjin Waaqayyo wajjin ilaallu ta'eera. Waaqayyo akka nutti dubbatuu fi shaada keenya ija keenya walirra buufannee gabaabaatti Waaqayyoon kadhanna. Ijoolleen lafa jirtan ariifattanii gara fuula duraatti iddoo kana dhuftu. Waaqayyoon isiniif kadhannee iddoo keessanitti deebtu. Daddaftanii dhuftu. Maatiin ijoollee isin bukkee jiru gara iddoo kanaatti ergaa. Wallaalonni kun amma of beekanitti Waaqayyoon kadhachuu amma hubatanitti bakka bu'aan isaanii nuyi. Nutu Waaqayyoon kadhataa fi nutu Waaqayyoon waamaaf. Waaqayyoon moo hin gargaara naaf daddafaa kottaa. Warri as dhufuu hin dandeenye harkatti baatamtan achumatti harka keessan irraa kaa'atii Waaqayyoon hin kadhannaa. Mantoonni harkuma keessan achi taa'atii gara ijoollee kanaatti qabaatti Waaqayyoon kadhadhaa fi ijoollee isin immoo ija keessan warra buusaatii Waaqayyoon kadhadhaa. Si galateeffanna gooftaa hundumaa dandeessu. Waa'ee kennaa fuula kee fuula saba kee dhaabatan kanaaf sin galateeffadha. Maqaa gooftaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Yaa Waaqayyo kennaa namni nama jaallatuuf kennuu hin dandeenye. Kennaa namni hiriyaa jaallatuuf laachuu hin dandeenye. Kennaa ati nuuf laatte kanaaf si galateeffanna. Biyya keenyaaf, maatii keenyaaf, waldaa kiristaanaatiif, maatii isaaniitiif yaa Waaqayyo kennaa goote warra laattee fuuldura fuula kee dhaabachaa jiru. Waa'ee wallaalota kanaaf teessoo irratti galanni siif haa ta'u. Maqaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Yaa Waaqayyo seexanni halkanii guyyaa balleessuudhaaf, cabsuudhaaf, karaatti hambisuudhaaf utuu isaaniin gaaduu diddee gargaartee amma har'aatti akka isaan jiraatan goote sin galateeffadha. Maqaa Yesuusiin si haa galatu. Tuuti diina keenya ilaalu yaa Waaqayyo wallaalonni gurguruu har'a ga'aniiru. Ija maatii dhokatee mul'atee kan isaanii lolu irraa cabsitee dhaabattee fi abbaa taatee fi haadha taatee fi kunoo wallaalonni kun nagaadhaan si haa galatu. Nagaadhaan si haa galatu. Ammas
sinkaradha yaa Waaqayyo ergaan hafuura hamaa wallaalota kanarraa maqaa Yesuusiin kan nahame haa ta'u. Maqaa Yesuusiin irraa kan nahame haa ta'u. Dhukkuba fakkaachuudhaan kan lolu karaa wallaalota kanallee maatii kan lolu yeroo kanaa qabee maqaa Gooftaa Yesuusiin wanti ulfina kee hin taane ijoollee kanarraa adda kan bahe haa ta'u. Maqaa Yesuusiin irraa adda haa bahu. Karaa keessatti kan baataman gargaaramanii wallaalonni harkatti baataman gargaaramanii maqaa Yesuusiin gargaaramanii keessaallee kan dhukkubsatan dhibee adda addaatiin kan cannaqaman maqaa Yesuusiin yeroo kanaa qabee fayyinni haa ta'uuf. Fayyinni haa ta'uuf. Deebi'aa iddoo keessanitti amantoonni ulfina sagalee Waaqayyootiif iddoo jiru ol kaanee Waaqayyoon kadhannaa. Hundumti keenya dhaabannee akkas Waaqayyoon dubbadhu jenna. Mee of qopheessaa namni biddeen nyaachuuf gaafa jedhu harka isaa dhiqata. Sagalee Waaqayyoo isa qulqulluu hubachuuf deemaa irra waan ta'eef of qopheessina. Akkas jedhaa nan dubbisa sagalee Waaqayyoo. Inni garuu dhugumaan dhiphina keenya ofirra hin kaa'e, muddama keenya sin baate. Nuyi garuu akka waan Waaqayyo dha'icha isatti fideetti, akka waan inni isa rukutee gad isa deebiseetti hin lakkoofne. Inni garuu balleessaa keenyaaf hin waraaname, sababii akka keenyaafis reebamee hin caccabsame. Nuyi nagaa akka argannuuf inni hin adabame, madaa'uu isaatiinis fayyinni nuuf hin argame. Nuyi hundumti keenya akka hoolotaa karaa irraa badnee turre, adduma addaanis karaa hin gorre. Waaqayyo garuu yakka keenya hundumaa isa irra kaa'e. Mee sagalee kanatti yaada kadhanna. Hafuura Waaqayyoo barbaada. Qalbii keessan gara iddoo kanaatti deebisaa. Yeroo gabaabduu wajjin turra. Yesuus Kiristoos isa nuu dhaabate. Yesuus Kiristoos isa qullaa nuu buuse. Yesuus Kiristoos saba karaarraa kaatee nama karaarraa goree garatti goraa wallaale isa karaatti deebise. Isa yaadaa. Jaalallee keessan dabarsee lubbuu isinii kenne sana yaadaa. Amma waan biraan isaa waa'ee Yesuus qofa akka yaadanan barbaada. Dadhabbiin kee fidee asiin nagayeera. Ammas kottuu waan ittiin jedhaa waan madhaa gara keessanitti. Waaqayyo sitti dubbata hin hiikamta. Waaqayyo sitti dubbata haadha galfatta. Waaqayyo sitti dubbata yaaddoo kee hirraanfatta. Waaqayyo sitti dubbata hidhaa kee irraa hiikamta. Haleluuyaa. Waaqayyo isa dubbatee hidhaa namaa hiikudha. Waaqayyo isa dubbatee gadda nama hirraanfachiisudha. Waaqayyo isa dubbatee cufaa nama irraa faludha. Namni dhaga'u yoo jiraate Waaqayyo har'a sin dubbata. Yesuus galanni siif haa ta'u. Yesuus galanni siif haa ta'u. Gasabaa keenya baattee Golgoota irratti ol daa'imte. Duuti siif hin malu ati qulqulluudha. Naaf saba iddoo kana jiraniif garuu yaa Waaqayyo dabarfamtee kennamte qulqulluu taatee utuu jirtu hoolicha mudaa hin qabne taatee utuu jirtu dadhabbiif inni keenya garuu miidhamaaf abaaramaa akkasi taatu si godhe. Laa sababii kee warri har'a geenye, laa sababii kee warri jireenyatti hafne, laa sababii kee warri abbaatti araaramne. Si galateeffanna si haa galatu. Si galateeffanna si haa galatu. Jireenya irra nu itti jirru karaa keeti. Ulfinni nu irratti jirru karaa keeti. Waaqayyoon galateeffannu hin illeedhaan. Shaagamraa lafaan tuqama kan qabdee lafa baashee kaaphaa biyaa'u. Haleluuyaa. Galanni siif haa ta'u. Saba kana jireenyatti waan fiddeef ulfaadhu. Toora jireenyaatti waan nu deebisteef ulfaadhu. Amma siin kadhadhaa. Qilleensa kanarratti namoo qaba wanti jedhu. Saba kanarratti namoo qaba wanti jedhu. Nan dhaala laphee namaa wanti jedhu. Nan booji'a qalbii namaa wanti jedhu. Maqaa Yesuusin yeroo kana qabe kan waraaname haa ta'u. Amen.
Sagale Waaqayyoo baratee namni akka hin geeddaramne yeroo hundumaa hojii idilee isaati. Yoo jabaatte Waaqayyoo sirraa cabsaa. Yoo jabaatte Waaqayyoo hojii seexanaa sirraa diigaa. Hojiin keessan waraanamu. Maqaa Yesuusin waraanamaa. Saba Waaqayyootiin kan morkattan. Sagale Waaqayyootiin kan morkattan. Namni akkam fayyina kan gootan. Laphee namaa keessatti mana jaallachuu kan barbaadan. Hojii keessan hin diigna maqaa Waaqayyootiin. Fagoo dhiyoodhaa hojiin kee diigamu. Qilleensa kanarraa hojiin kee diigamu. Saba kana gidduudhaa hojiin kee diigamu. Sinamaara maqaa Waaqayyootiin. Qilleensa keenya gadhiisi. Naannoo keenya gadhiisi. Dubaa'ee kana gadhiisi. Sagaleen Waaqayyoodhaan waa tokko malee Waaqarraa haa dhufu. Waan nutti dubbattuuf ulfaadhu. Maqaan kee haa eebbifamu. Maqaa Yesuusiin ameen. Noora Waaqayyoo isin eebbisu. Sagalee Waaqayyoo gabaabaatti hojii ilaalla. Ammasitti garuu waan isiniin jedhu yaada keessan iddoo kana godhadhaa. Gabaabseen isinitti dubbadhaa. Hin galtu waan mana keessanii qopheeffattanis baay'een har'ayyuu isa bukkee jira fakkaatan dhufne waldaa. Warra diddanii biraa dhuftan baga gammaddan. Egerisitti deebitu waan ta'eef hin galtu hin naftu iddoo dhaquu yaaddanis yeroo waa yaattan waa godhattan immoo isa gooftaan jedheen nagatinaa. Yeroo baay'ee barsiifatan nuyi qabnu yeroo mana keenyatti waa godhannu nama akka keenyaa waamna. Nama gita keenya. Gooftaan akkas jedhe Luqaas boqonnaa 12 Luqaas boqonnaa 14 lakkoofsa 12 irratti yeroo waamicha waamtu fira kee waamini warra sitti dhiyoo warra bebbeekamoo waamini inni boru waan gatii si baasuu fedhe. Kan isin waamuu qabdan bu'aan dhagna isaanii hir'uu kan ta'e dadhaboota haadha hiyyeessaa waan isin godhattan godhachuu kan hin dandeenye dadhabduu waamaa. Isa nama biraa argattu miti. Du'aa ta'uu qajeelotaatti Waaqayyo gatii keessan sinii kenna. Gooftaatu dubbate kan. Kanaaf nuyi akkas goona. Akkasuma barsiifata keenya nama har'a mana keenya biddeen nyaate bor immoo mana isaatti biddeen nyaachuu dhaqu dugda kan walii baasu wal waamna malee dadhabaa ollaa keenya namni yaadatu. Kiristaanummaan immoo isa kana miti. Gooftaan isa kana barsiisu. Kanaaf yaadadhaa isin jechuu barbaadeetanii Waaqayyo isin haa eebbisu. Kutaa har'aa walii wajjin ilaallu iddoo nama dubbisee Macaafa Isaayyaas raajichaa boqonnaa 53 lakkoofsa 4 fi Roomaa boqonnaa 5 lakkoofsa 6 kutaa kana lamaan irra dhaabanneetu waliin ilaalla. Yaada keessanas godhaa isiniin jedheera. Macaafa Isaayyaas raajichaa boqonnaa 53 lakkoofsa 4 Roomee boqonnaa 5 lakkoofsa 6 mata duree akkas jedhu qabattu. Hojii karaa Kiristoosiif hojjetamee hin dagatin waan jedhu maratan dubbadhaa. Hojii karaa Kiristoos siif hojjetame hin dagatin. Nan dubbisa sagalee ammaarra deebi'ee Isaayyaas 53 lakkoofsa 4. Inni garuu dhugumaan dhiphina keenya ofirra kaa'e. Muddama keenya sin baate. Nuyi garuu akka waan Waaqayyo dha'icha isatti fideetti akka waan inni isa rukutee gad isa deebiseetti hin lakkoofne. Inni garuu balleessaa keenyaaf hin waraaname. Sababii akka keenyaafis reebamee hin caccabsame. Nuyi nagaa akka argannuuf inni hin adabame. Mataa isaatiin fayyinni nuuf argame. Akkuma haaraa keessaa Roomee boqonnaa 5 lakkoofsa 6 nan dubbisaa. Nuyi amma illee of dadhaboo taanee utuu jirru yeroon yaadame yommuu ga'etti Kiristoos warra akkuma keenya Waaqayyo irraa fagaate hundumaaf du'e. Phaawulos dubbata warra Roomaatti barreessa Roomee boqonnaa 5 lakkoofsa 6. Nuyi amma illee of dadhaboo taanee utuu jirru yeroon yaadame yommuu ga'etti Kiristoos warra akkuma keenya Waaqayyo irraa fagaate hundumaaf du'e. Radeebiinsi yaadachiisa bara ture hojii karaa Kiristoosiif hojjetame hin dagatin nama harkaa akka hin banne al tokko nama sin bukkee jiru itti bu'aatii
hojii karaa Kiristoosiif hojjetame hin dagatin jedhani. Isa kana yaadadhaa maaltu hojjetame karaa Kiristoos maaltu nuuf godhame maaltu nuuf oolame isa jedhu waliin gara boodaatti ni ilaalla. Guyyaan kun guyyaa keenya keessumaa an akkatti namoonni fudhatanii fi akkatti namoonni ilaalan hin beeku malee guyyaan nuyi ayyaanota warra kaanirra Waaqayyoon caalchifnee galateeffachuu qabnu guyyaa kana ture. Sababni isaa iyyuu guyyaa birmadummaa keenyaati. Guyyaa nuyi dukkana keessa gara ifaatti ba'an. Guyyaa wanjoon du'a morma keenyarraa itti cabe. Guyyaa nuyi itti bilisummaa arganne. Guyyaa golgaan namaaf Waaqayyo gidduu jiru taasise waan ta'eef guyyaan kiristaanaa guyyaa addaa ture. Guyyaan itti fuula Waaqayyo barbaadeef guyyaan itti Waaqayyoon galateeffatuuf amma warri dhuftan baraa gammaddan. Guyyaan kun guyyaa keessanidha. Haleluuyaa. Egaa karaa Kiristoos wanti nu hojjetame lakkoofsan qabu. Xiqqoo isheen gara dudduubaatti deebi'ee waa si yaadachiisa. Yesuus Kiristoos anaaf isiniif waan baay'ee hojjete. Kaayyoon Waaqayyo abbaan ilma isaa tokkicha jaallatuuf ilma isaa tokkicha qabu gara biyya lafaatti ergeef maalidha? Raafaa qabaatee hin taane tokkicha of biraa qabuuf jaallatu biyya lafaatti dabarsee kan inni kenne. Gara biyya lafaatti kan inni ergeef kaayyoon Waaqayyoof yaadni Waaqayyoo maal ture isa jedhu si yaadachiisa. Seera uumamaa keessaa yoo dubbifattanii wantoota barbaachisoo ta'an Waaqayyoo biyya lafaa kanarratti erga uume booddee dhala namaaf hin barbaachisu waan jedhame erga kaa'ee booda Addaamii keessatti uume. Waan barbaachisaa keessatti Addaamii fi Hewaanii lafa Waaqayyo isaan kaa'e. Iddoo Waaqayyo isaaniif ilaale iddoo gaarii sana jiraatu turan. Duutiin turre yeroo sana, rakkinni turre yeroo sana, gidiraan turre yeroo sana. Lafa Waaqayyo kaa'e. Sababni isaa seera ulfinuu adeemsa keessaa jannata keessatti jechuudha. Namni Waaqayyo hariiroo gaarii qabu. Tokkummaan isaanii jabaataadha. Seera eeganii jiraatan qabu. Waaqayyo akkasumaan nama uumee hin gadhiifne. Namni akka barbaadu akka jiraatu. Namni akka barbaadu bahee akka galu. Namni waan barbaade akka nyaatu. Namni iddoo barbaade akka jiraatu Waaqayyo hin eeyyamne. Seera toora keessa kaa'ee qaba Waaqayyo dhala namaa. Addaamuma fayyiniyyuu isa kanarraa fayyadamtu isa kanarraa immoo hin fayyadamtanii ittiin jedhe. Qajeelfama seera kenneef akka barbaade hin jiraatu. Arras namni akka barbaade hin jiraatu. Daangaa kaa'eef qaba Waaqayyo dhala namaatiif. Sana ta'eetu jiru dogoggorsituu Waaqarraa kan darbatamte of tuulummaadhaan seexanni karaa bofaa dhadheetu yaada Waaqayyoo keessaa nama baasuudhaaf. Seera Waaqayyoo nama cabsisiisuudhaaf. Ilmaan namaa irratti du'a moosisuudhaaf dhadhee sossobde Hewaaniin. Isheen isin sossobamtee fi kan sossobame immoo sossobsiisuun isaa nafuu Addaamiin sossobsiistee lamaanuu seera Waaqayyoo cabsanii qullaa ta'an. Na hubadhaa. Erga isaan seera Waaqayyoo cabsanii yaada Waaqayyoo keessaa iddoo Waaqayyoo isaan kaa'e qajeelfama Waaqayyoo keessaa erga isaan ba'anii duuti namarratti gooftummaa qabaate. Saggoo nama hundumaarra taa'e duuti. Waaqayyo hin aare hin eekkame murtoo du'aa dabarse Waaqayyo. Duutin turre namni jireenya gaarii jiraata ture. Bara baraan jiraata ture. Sanaa booddee sababa dogoggora nama tokkootiin ilmaan namaa hundumaarratti duuti mo'e. Karaa Addaamiin nama hundumaarratti duuti gooftummaa qabaate. Dogoggora nama tokkootiin balleessaa
addunyaa kana jiru hundumaatti duuti murtaa'e. Sanaa booddee alli namaa guyyaadhaa gara guyyaatti du'uu jalqabe. Cubbuudhaaf du'uu jalqabe. Yakka isaaf du'uu jalqabe. Kun Waaqayyoon gaddisiise teessoo irratti. Namni gara malee waan du'aa jiruuf, namni gara malee waan badaa jiruuf, aarsaan sababa cubbuuf dhiyaatu waan dhibeef, ilmaan namaa dhumaa waan jiraniif Waaqayyotti dhaga'ame kun. Sanaa booddee Waaqayyo cubbuu namaa kana balleessuudhaaf, nama jireenya keessaa gadi ba'e jireenyatti ol galchuudhaaf, nama jannata keessaa gadi ba'e jannatatti deebisuudhaaf ilma isaa tokko biyya lafaatti erguu murteesse. Haleluuyaa. Jireenya namaa toorarraa diigame, jireenya namaa qixa gadhiise deebisee ijaaruudhaaf, qulqullummaa bade deebisuudhaaf, qajeelummaa bade deebisuudhaaf ilma isaa cunqurfamuutti dabarsee kennuudhaaf dirqame Waaqayyo. Bara kakuu moofaa akka keessa narraa kana Waaqayyo wajjin namni hariiroo gaarii qabaachaa turre. Yeroo isiniin jedhu hariiroo gaarii hin qabu dhalli namaa Waaqayyo wajjin. Seera Lewwotaa boqonnaa 4 guutuu isaa yoo dubbifattan namni yoo dogoggoreef cubbuu hojjete dhiiga buusee malee araara hin argatu. Xobbaallaa hoolaa qalee horii qalee isayyuu luba mana qulqullummaa keessaa namaaf Waaqayyo gidduu dhaabatu dhaqee haasofsiisee itti geessee dhiiga kana buusee lubi kun mana qulqullummaa keessatti facaasee namicha kanatti facaaseetu Waaqayyoon araarsaa nama kana. Malee akka keenyaa kana namni yoo cubbuu hojjete hafuurri laphee isaatti dubbatee nan dogoggore nan yakka jedhee Waaqayyoon dhuunfaa isaatti araarfachaa turre. Tokkummaan akkasii nama Waaqayyo gidduu turre. Waan isin dhibu gatii kana hin baaftan taanaan qulqullaa'uu dandeessan yookiin xobbaallaa geessitanii qaluu qabu. Dirqama dhiigi bu'uu qaba. Ati keessaa kam taati barata? Dadhabaan horii qalee dhiyeessuu hin dandeenye kam ta'a? Sadarkaadhaan jirallee malee hin dhiiftu qullaa'uudha. Waanuma akka gugeessa sookeellee geessitee qalta malee araara hin ta'u akkasitti amma dhiigi bu'uutti. Kana ilaaleetu Waaqayyo dabarsee kennuudhaaf ilma isaa ilmaan namootaa wantoota du'aa jalatti garbooman garbummaa irraa cabsuudhaaf ilma isaa Yesuus Kiristoosin dabarsee nuuf kenne. Haleluuyaa. Hojii akkasii hojjechuudhaaf jireenyatti nu deebisuudhaaf dhala namaa jireenya keessaa gadi ba'ee biyya lafaatti qullaa isa ta'e ayyaana isaa dubbisuudhaaf Yesuus Kiristoos deebi'ee dhufe. Haleluuyaa. Abbaa biraa gara biyya lafaatti ergame. Qullaa warra turan ayyaanatti uwwisuudhaaf warra du'i boojee wantoota du'aa morma isaanii irraa cabsuudhaaf nu dhufe Yesuus. Haleluuyaa. Kanaaf hojiin kun yeroo hundumaa mana keenya keessaa jireenya keenya keessattuu kiristaanota bukkee yaadatamuu kan qabudha. Karaa fayyina keenyaati Kiristoos, karaa jireenya keenyaati Kiristoos, karaa ittiin abbaa wajjin wal barana Kiristoos. Haleluuyaa. Beeksisa Kiristoos karaa fayyina kootiidha. Daandicha qajeelummaatti nu fededha. Daandicha jireenyatti nu fededha. Daandicha birmadummaatti nu fededha. Haleluuyaa. Galanni isaaf haa ta'u. Gaggabaabsanii ilaalla qabxii saddeetitti mee kadhannaa. Hojiin Kiristoos nuuf hojjete maalidha? Hojiin Kiristoos nuuf hojjete maalidha? Kan qabattu? Tokko keenyan diinummaa namaaf Waaqayyoo gidduu jiru cabsuudhaan namaaf Waaqayyoon walitti araarse. Hojiin Kiristoos nuuf hojjete inni guddaan tokko keenyan diinummaa namaaf Waaqayyoo gidduu jiru cabsuudhaan namaaf Waaqayyoo gidduutti araara buuse. Qolaasiyaas 1:21 akkasiin qabattanii kan suuta dubbachaa jira. Keenyan diinummaa namaaf Waaqayyoo gidduu jiru cabsuudhaan
namaaf waaqayyoon walitti araarsee Qolaasiyaas 1:21 isa duraa Phexros 1:17 isa duraa Phexros 1:17 meetti yaada hojii Kiristoos ilmaan namaa hojjete isa guddaadha kun keenyan diinummaatu ture namaaf waaqayyo gidduu ormummaatu ture namaaf waaqayyo gidduu hariiroo gaariin turre Kiristoos garuu namaaf waaqayyoon isa walirraa fageesse dadhabbii namootaa cubbuu namootaa yakka namootaa ofii fudhachuudhaan araara namaaf waaqayyo gidduutti buuse mee akka silaa dubbadhaa ani abbaatti araarameera jedhaa karaa Kiristoos ati nama abbaatti araarameera karaa Kiristoos ati mucaa waaqayyooti ormummaan hin jiru barsiisa waaqayyo gidduu nan dubbisa Qolaasiyaas 1:21 isin durii hamaa yaaduu keessanii